Tamsaasa kallattii yookaan laayivii irratti darbuun wanta baay'ee ulfaatudha. Sababni isaas achirratti wanti uumamu waan hin beekamneef. Yeroo tokko tokko wantoonni hin eegamne ni uumamu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya, qophii keenya har'aatiin tamsaasa kallattii yookaan laayivii irratti wantoota nama ajaa'ibsiisan uumaman waliin ilaalla. Turtii gaarii. Niitiin argitan kun moodeelii yommuu taatu, wayyaa diimaa kanas uffattee namoota gidduu darbaa turte. Gidduudhaan garuu namichi tokko osoo hin beekin wandaboo isheerra ejjechuun wanta uumame ilaala. Qophii TV kanarratti immoo gaazixeessituun qamalee qophicha irratti dhiyaate yommuu argitu sodaachuudhaan akkana taateetti. Koomeediyaanii kan taate niitiin argitan kun immoo qophii argitan kana irratti dhiyaachuun wanta nama rifachiisu tokko hojjetteetti. Gaazixeessichi akka natti hin tolle na gooteetta yommuu jedhuun, isheenis akka itti toluuf jettee akkana gooteetti. Gaazixeessitoonni kun tamsaasa kallattii irratti osoo taphachaa jiranii, niitiin argitan kun garuu wayyaa nama salphisu waan uffattee turteef akkana taateetti. Riipoortarri kun tamsaasa kallattii osoo gabaasaa jiruu, sareen tokko dhufuun maayikiraafoonii harkaa fudhatee kaatee jira. Isheenis reebdee qabachuun qophicha irratti isa dhiyeessiteetti. Qopheessitoonni TV shoo kun namicha dandeettii addaa mul'isuuf dhufe kanaaf masalaalii yommuu qabaniif itti ulfaachuun biyyee isa nyaachisaniiru. Qophii TV TNT kana irratti namicha kana sokkeettiin xalafuun lafa dhaheera. Niitiin kun immoo oduu laayivii osoo dabarsaa jirtu osoo hin beekin minjaala bira geessee itti bu'uun lafa dhoofteetti. Gaazixeessituun kun sangaa argitan kanarra teessee osoo haasa'aa jirtuu madaalli ishee eeguu dadhabdee achirraa lafa dhoofteetti. Riipoortarri kun hara maddii dhaabbachuun osoo gabaasaa jirtuu qilleensi guddaan duuba isheetiin dhufuun bishaanicha kaasee ishee jala guteera. Gaazixeessaan kun istuudiyoo keessatti oduu bal'inaa iskiriinicha irratti osoo kennaa jiruu tasa fakkii inni kaase ilaala. Yeroo sanatti gaazixeessitoonni achi turan wanticha ilaalaa waliin kolfaa turani. Qopheessituun TV shoo kun qophii dhiheessuuf yommuu fuulduratti baatu wandaboon ishee irraa bahuudhaan akkana taateetti. Gaazixeessaan kun ammoo kaameeraan iddoo kam akka jiru wallaaluu isaatiin asii fi achi akkanatti fiigeera. Gaazixeessituun kun ammoo iskiriin irratti osoo ibsa kennaa jirtuu otoo hin beekin fakkii kana kaasteetti. Namoonni kun rakkina isaanii TV irratti furuu waan dadhabaniif dhumarratti akkanatti hiikaniiru. Qophii wal dorgommii miidhaginaa kana irratti mo'uu dubara kanaan dubartiin hin gammanne aariidhaan akkana gooteetti. TV shoo kana irratti ammoo gaazixeessaan kun wayyaa niitiin uffatte haala kanaan kukkuteera. Maaliif yoo jettan deebii isaa nuti hin beeknu. Gaazixeessituun kun
laga maddii dhaabbachuun osoo gabaasaa jirtu iddoo jijjiirrachuuf yommuu deemtu mucaa tokko osoo hin yaadin bishaanicha keessatti gad darbatteetti. Qophii dorgommii TV show kanarratti immoo niitiin ilaaltan kun adabbii ishee abukaadoo irra taa'aa ka'uun adabamteetti. Gaazexeessituun Chaayinaa kun oduu laayivii dubbisuuf yommuu baatu kopheen ishee wanta ta'e ilaala. Isheen kun ammoo bosona keessatti osoo qophii dabarsaa jirtuu kaangaaroon kun ishee rukutuuf akkanatti yaaleera. Farda fuuldura dhaabbattee riipoortii dhiyeessaa kan turte yommuu ta'u, fardichi garuu haala kanaan hojii ishee dhorkeera. Ruusiyaa keessatti gaazexeessaan tokko mucucaachuudhaan bishaan keessatti akkanatti kufeera. Gaazexeessituun kun ammoo paarkii keessa teessee osoo gabaasaa jirtu leencichatti gabaasa ishee ittiin tolle natti fakkaatee akkana ishee godheera. Qophii faashin shoo kanarratti immoo kopheen isheen kaawwatte waan ittiin tolleef yommuu caccabaa deemtu mee ilaala. Riipoortarri kun bishaan qarqara gabaasaa osoo deemtu kopheen ishee mucucaateenii bishaanicha keessatti haala kanaan kufteetti. Gaazexeessituun Fox kun istaadiyeemii keessatti yommuu gabaasaa jirtu kubbaan garaa isheetti darbatamee maayikiraafoonii yommuu harkaa dha'u mee ilaala. Namichi tokko keessummaa ta'ee yommuu TV irratti dhihaatu teessoo irra taa'uuf yommuu jedhu akkanatti salphateera. Namichi kun immoo mana isaa taa'ee tamsaasa kallattii irratti osoo haasa'aa jiru adurreen isaa dhuftee akkana gooteetti. Aktaroonni kun immoo osoo gaafiif deebii kennaa jiranii dargaggoon Tom Holland jedhamu kun teessoon isaa akkanatti cabeera. Riipoortarri kun immoo paarkii keessatti osoo gabaasaa jiru bineensonni bosonichaa dhufuun akkanatti irratti sirbaniiru. Hojjetaan FBI kun mana tokko sakatta'uuf yommuu adeeman karra banee osoo seenuu danda'u akka hattuutti akkanatti seeneera. Gaazexeessaan kun osoo qophii dabarsaa jiranii duuba irraan wanti tokko akka ittiin tolle ni hubata. Yommuu ilaalus sibiila suufii ittiin fannisan wajjin uffatee dhufe. Gaazexeessituun kun raaga haala qilleensaa osoo gabaasaa jirtu tasa iskiriinii irratti sharariitiin yommuu mul'atu rifachuudhaan fiiguuf yaalteetti. Gaazexeessituun kun ammoo laayivii irraa akka jirtu irraanfachuudhaan wayyaa ishee qopheessaa isaaniirraa yommuu fudhattee uffattu ilaala. Gaazexeessaan kun osoo oduu dubbisaa jiruu hojjetaa istuudiyoo keessaa inni tokko wanta hin mul'anne itti fakkaatee haala kanaan dhokateera. Qophii TV Chaayinaa irratti osoo haasa'aa jiranii dubartiin kun
meekaappiin ija ishee yommuu irraa kufu ni mul'ata. Namichi kun immoo karaa irratti osoo gaafatamaa jiruu feestaalli bubbeedhaan ol ka'ee fuula isaa irratti maxxanfameera. Gaazexeessituun kun immoo laayivii oduu osoo dubbisaa jirtuu ilkaan ishee artiifishaaliin yommuu irraa ba'u ni mul'ata. Gaazexeessaan kun immoo niitii kanatti qoosaa yommuu ishee gaafatu kaballaadhaan lafa isa buusteetti. Gaazexeessitoonni lamaan laayivii osoo dabarsaa jiranii suuraa salfii ka'uudhaaf yommuu yaalan namtichi haala kanaan lafa dhaheera. Riipoortarri kun karaa irratti osoo gabaasaa jirtuu duuba isheetiin namichi tokko waan ta'e mee ilaala. Namoonni ispoortii hojjetan kun gaazexeessaadhaaf deebii kennanii erga xumuraniin booda yommuu fiigicha isaanii itti fufan niitittiin akkanatti lafa dhoofteetti. Hanga viidiyoo haaraadhaan wal agarrutti turtii gaarii.